akkuma manni tokko yeroo ijaaramu maagaratu jira, wanta shiboo ittiin hidhamutu jira, kan dhaabbatutu jira, kan utubaa ta'ee jirutu jira, kan keessa sussuuqanitu jira, kan xixiqqoo biloonii xixiqqoo bakka bakkatti ittiin waa hidhanitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaayyoon kan kee maali? Waan irra jirtu san seeraan hin hojjanne jechuutu nama ifa galaa jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليون إسلاما كان بها كان إها كان كابا كان كبا وروني فيديو أنا ما سهاجر وكان يوكاسا قليك كان أجاجرتن هندي كيسانو بكا جرتنتي نجني رحمني بركان بكا سنجرتنتي سنهاكا قبو سننجل أكما بيك كمو فيديو دندر بيك واهي كايوتي والقبتو كيستي كايون مالكتي همني جرا akkasuma kaayyoon tokko galma gahuudhaaf yookaan milkaa'uudhaaf wantoota isa barbaachisan himnee jirra. Amma mootinu gaafii irraa kaanaa jechuudha. Mata dureen keenya kan guyyaa irraa maal jedha? Kaayyoon kee maali? Kaayyoo kee xiinxaltee beektaa? Fakkeenyaaf ani kaayyoon kiyya maalisi? Ani maalirra jira? Maal hojjechaa jira? Wanni an hojjechaa jiru kun wanta bu'aa qabeessa moo wanta bu'aa hin qabneedha? Wanni xiinxaltee ati irra geettee jirtaa? Akkasuma kaayyoon koo kana jettee erga ofitti himtee booda immoo kaayyoon kan kee qabiyyeelee akkamii qaba? Akkuma beekamu kaayyoon nama qabiyyee xiqqaa fi gurguddaa of keessaa qaba. Akkuma yeroo barnoota barannu keemistirii fiiziksii keessatti yookaan baayoloojii keessatti qabiyyeewwan yookaan wantoonni atoomonni ija keenyaan arginuu fi akkasuma ija keenyaan hin mul'anne baranne jechuudha. Akkasuma kaayyoo jireenya ilma namaa keessatti qabiyyeewwan xixinnoo namoonni hedduun osoo waa hojjetan irraanfatanitu jira. Hayyuun beekamaan tokko akki jedhe namoonni milkaa'an namoonni kaayyoo isaanii galma geessanii ittiin wanta gaarii sadarkaa gaarii tokko irra gahan namoota qabiyyee gurguddaa kaayyoo isaanii san osoo hin taane qabiyyeewwan xixinnoo yookaan xixiqqoo kaayyoo isaanii keessatti argamu san irratti warra xiyyeeffatetu kaayyoo isaanii galmaan gahaa jedha. Akkuma manni tokko yeroo ijaaramu maagaratu jira, wanta shiboo ittiin hidhamutu jira, kan dhaabbatutu jira, kan utubaa ta'ee jirutu jira, kan keessa sussuuqanitu jira, kan xixiqqoo biloonii xixiqqoo bakka bakkatti ittiin waa hidhanitu jira jechuudha. Namoonni tokko tokko wanta xixiqqoo biloonii san osoo hin hidhin yookaan wanta silaa jireenya isaa kana walitti hidhuu danda'u osoo hin ilaalin wanta gugurdaa qofarratti xiyyeeffannoo godhee hojjeta jechuudha. Wantoonni akkanaa kunniin ammootinu maal ta'a? Akka kaayyoon keenya galma hin geenye isa taasisaa jechuudha. Gabaabinumatti wannan jechuu barbaade qabiyyeewwan kaayyoo keenyaa xixiqqoo fi gurguddaa irrattis xiyyeeffachuu akka qabnu akka hin daganne akka hin irraanfanne isinitti himaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaayyoon kan kee maali? Qabiyyeen kaayyoo kan keetii maali? Xiqqaa fi gurguddaan maali? Akkuma karaan hedduun magaalaa tokko keessaa ka'ee magaalaa tokko geessuudhaaf karaan hedduu jira. Fakkeenyaaf kan gabaabinaan daqiiqaa muraasa keessatti magaalaa san si geessu jira. Kan ammoo dheerinaan sa'aatii baay'ee yookaan sa'aatii sanii ol si fudhatee magaalaa san si geessutu jira. Ati tooftaa akkamii fayyadamtee jirta kaayyoo kan kee irratti kaayyoo kan kee galma geessuudhaaf? Wannan sin jechuu qabu irra deddeebi'ee qabiyyeewwan xixiqqoo kaayyoo kan kee irratti xiyyeeffadhu. Fookasiin kan kee guddaan qabiyyeewwan kaayyoo kan keetii siif haa ta'u. Waan xixiqqaa irratti waan argitee ati wanni kun homaa nan miitu homaa hangas maraa miti jettutu kaayyoo kan keessan sirraa fashaleessuu danda'a jechuudha. Akkuma san
qabiyyeewwan kan kee xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibeffattee dursa maal hojjechuu qabaa, itti aansee maal hojjechuu qabaa, itti aansee maal hojjechuu qabaa jettee qabiyyeewwan guyyaa guyyaan torbaan torbaanin ji'a ji'aan hojjettu irratti fookasii gochuu qabda. Fakkeenyaaf karoora waggaa keessatti kan ji'aan barreeffametu jira. Fakkeenyaaf ji'aan ganaa keessatti wanta akkanaarra gahuu qaba. Guyyaa ganaa keessatti ammoo guyyaa 5 keessa ta'ii guyyaa 10 ta'u guyyaa ganaa keessatti wantoonni akkanaa raawwatamuu qaban. Wantoota kanneen gamaaggamuu wanta ganama kaatee itti bariisifattee hojjechuuf itti fuula deebite galgala yeroo gara mana siree mana ciisicha keetii deemtu anarra wantoota dalagame kana keessa isa kam hojjedhe parsantii meeqa parsantaadhaan parsantaa lafa kaame kana keessa 100 hojjedheera no 95 irra gaheera arda parsantii 80 hojjedheera jettee wanta atitti amantee lafa kaattee of gaafatte jira xiinxaltee jirta yoo kana hin godhin atiin karoorfatte malee hojiitti hin jirtu jechuudha. Wanta akkuma wanti baratame fakkeenyaaf barnoota gaafa barattu hangam barachuu kan kee gaafa qormaata sii kennan achira jira jechuudha. Namni kun gaafa waan barate san keessa 10 deebise yookaan 9 deebise waan irra jiru barnoota san irratti parsantaa 90 fi 90 ol hojjeteera jenna. Argite? Yoo ammootinu wanti inni qormaata san irratti deebise 5 4 ka ta'u taate ati waan irra jirtu san seeran hin hojjanne jechuutu nama ifa galaa jechuudha. Kanaafuu wanta isin jechuu barbaadu qabiyyeewwan keessan xiinxala hojii guyyaa guyyaa keessanii kan torbaan keessanii kan waggarraa waggatti jijjiirama guyyaarraa guyyatti dhufaa jiru tilmaama keessa galchuun ani maal hojjedheera jijjiirama akkamiirra gaheera tarkaanfii argam tarkaanfadheera ammoo waggaa haganaa keessatti hagam tarkaanfachuutu irra jira ka jedhu hisaaba yoo dalagaan deemin qormaata yoo hin deemin wanti nu hojjennu dafee bu'a qabeessa akka nuuf hin taane waan beeytaniif kanarratti fokas akka gochuu qabdan isin himuu barbaada. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.